dandeessaa dabalaa irratti yaaliin ajjechaa godhamaa jiraattoonni dubbachaa jiru. Dirqamni artistii Oromoo eeggachuu ana akkuman of gatee jennaan Hacaaluu Hundeessaa nyaatanitti artistoonni biraadha nyaatamuu qabu kan jettu viidiyoo kana sheer godhe. Dinqeessaa Dabalaati barreeffamni kun feesbuukii isaa dhugaatiin barreesse. Har'a eda galgala halkan irraa sa'a 8tti yaaliin ajjechaa irratti godhame. Sirba dheengadda baase rabbitu tokko nu godhe maaf adda nu baastu sirba jedhu sanaaf yaaliin ajjechaa irratti godhamaa jira. Eenyuun godhamaa jira? Kan Hacaaluu nyaatamne callisuu keenyatu Dinqeessaa Dabalaa. Ammas yaaliin ajjechaa irratti godhame Oromoo kiyya ergan du'e naan boohinaa amma na qaqqabadhaa jechi jedhu afaan isaatii bahuun dubbiin itti hammaachuudhaan. Rabbitu isa baase malee ajjeesuudhaaf akka achi dhaqan dhibbaan dhibbatti mirkanaa'e.